Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan roobii caamsaa 5 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 27 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Amanamummaa filannoo Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf taajjabdoon alaa barbaachisoo miti garuu qulqullina deemsa filannootiif qooda tokko gumaachuu malu jedha mootummaan Itoophiyaa. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa kan gamtaan Awurooppaa taajjabdoota filannoo Itoophiyaatti erguuf karoorfate haquu isaa beeksiseef deebii kenneen kana dubbate. Caamsaa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaatii jedhu gorsaan Hayyuu Duree dhaabichaa gameessi tokko. Aangawoota humna poolisii gochaa kanatti matameetti deddeebisne bilbileeyyuu ammaaf deebiin arganne. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Gareen taajjabdoota filannoo kan gamtaa Awurooppaa imaltuu gara Itoophiyaatti karoorfatee ture kan haqe teeknooloojii fi akkaataa hojii abbaa biyyummaa fi nageenya Itoophiyaa saaxilu akka hin gargaaramne waan dhorkameef ta'uu Ambaasaadder Diinaa Muftii beeksisanii jiru. Gabaasa Addis Chokkol erge tujubee dhiyeessa. Ambaasaadder Diinaa Muftii kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin gamtaan Awurooppaa garee taajjabdoota filannoo erguuf haaldureewwan inni dhiyeesse olaantummaa biyyaa akka tuquuf nagaa ishee balaarra kan buusu jedhan. Gareen taajjabdootaa kun biyya seenuuf murteessee akka ture kan hambiseef akka ambaasaadderichi jedhanitti haalawwan bu'uuraa qabatamaa lama waliin mootummaa Itoophiyaa waliin galin waan hafeef jecha. አንደኛው ቪሳ ሳት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጪ ይዤ ካልገባው የሚል የስድስተኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች tokko viisaat meeshaa jedhamuuf teeknooloojii quunnamtii Itoophiyaatiin ala fudhee yoon seene malee ka jedhu kun filannoo ja'affaadha. Filannoowwan gaggeeffaman kana duraa irratti taajjabdoota biraa gaaffiin akkasii dhiyaateen beeku jedhan. Taajjabdoowwan filannoo naannolee isaan dhaqan caasaan teeknooloojii teeleekoominikeeshinii biyyoolessaa waan dhaqqabuuf sana fayyadamuutuu danda'anii yaada kabiroo qabatanii dhiyaachuun isaanii sirrii akka hin ta'in ambaasaadder Diinaan ibsaniiru. ከዚህ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረውን መሳሪያ ይዤ ልግባ ማለት ላስተዳድርህ ማለት ነው። ሌላ ምን ጥያቄ የለው። ፐርፐዙም አይታወቅም። Kanaan ala caasaan teeleekoominikeeshinii keenya meeshaa to'achuu hin dandeenye qabadheen seena jechuun simbulcha jechuudha. Gaaffii kabiroon hin jiru. Akeekisaas maaliif akka ta'e hin beekamu. Filannoo taajjabuuf nageenyi amansiisaadha. Daandiin jira, teeleekoominikeeshiniin jira, kottaa ilaalaa jedhameera jedhan. Ambaasaadder Diinaan akka jedhanitti Awurooppaa dabalatee biyya kam keessattiyyuu argamee kan hin beekne labsii ba'ii filannoo boordiin filannoo utuu hin labsin anatu beeksisaa jedhan. Jila olaanaa kan garee taajjabdoota sanaa Joosef Booreeliin tuquudhaan gabaasaaleen ba'an akka mul'isanitti mootummaa Itoophiyaa waliin ulaagaalee ijoo ta'an irratti walii galuun waan dadhabameef filannoo taajjabuuf imala Itoophiyaatti gaggeessuuf turan kan hafe ta'uu ibsan. Ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen taajjabdoonni alaa taajjabdummaadhaan argamuun adeemsa filannoo sanaa ka cimsu ta'us amanamummaa filannoo sanaa gama laaleen garuu kan bu'uuraas barbaachisaas akka hin ta'in tuqeera. Kanaaf mootummaan filannoo dhufaa jiru walaba kan haqaaf dimokiraatawaa ta'e akka xumuramu ilaalcha kennee ni hojjeta jedhee jira. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa lammiiwwan sababa walitti bu'iinsaan manaaf qe'oo ofiirraa godaananiif deeggarsa adda addaa kennaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Waldaan kun buqqaatota magaalaa Maqalee keessa jiraniif zayitaa fi daakuu qamadii yeroon isaarra darbe raabsee komee jedhus hunde qabeessa mitii jedheera. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin namoota miidhaman kanneen miliyoona walakkaa ta'aniif gargaarsa adda addaa kennuusaa kan ibsan
Itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa ka jaarmeechaa Dr. Salamoon Alii kanneen walitti bu'iinsa waliin hidhata hin qabnes lammiiwwan biyyattii miliyoona 10 ta'an gargaaraa akka jiru ibsaniiru. Warra sababaa walitti bu'iinsaan godaanan gargaaruuf waajjirichi bajata dhimmootii adda addaaf ramadamanii turan dhiisuudhaan isaaniif oolchuuf yaalaas akka jiru beeksaniiru. Magaalaa Maqalee fi buufata Maayiwaynii keessatti buqqaatonni jiran daakuu qamadii hanga yoomitti itti gargaaramuun akka danda'amu barreeffama agarsiisu hin qabnee fi zayita guyyaan itti hojiin ala ta'u irraa qabu garuu shakkisiisaa ta'e fannoo diimaan nu dhiyeessee itti gargaaramaa hin jirru jedhanii turan. Maqalee keessattis ta'e iddoo biraatti nyaata yeroon itti fayyadama isaa irra darbe kan hin dhiyeessine ta'u Dr. Salamoon Alii deebii kennaniiru jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa guyyaa 2 Sudaan keessatti gaggeessan roobii har'aatti fufanii jiru. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti pireezidaantii Isaayyaasii fi kaawunsilii Sudaaniin bulchaa jirurraa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan walta'iinsa biyyootii lameenii irratti dubbataa jiru. Garuu Itoophiyaa fi Sudaan falmii daangaa qabaatanii akkasumas Eertiraan lola Tigraay keessatti gaggeeffameef Itoophiyaa cina goruun qeeqa yeroo hordofsiisetti daawwannaan pireezidaantii Isaayyaas kun immoo dhaga'ame. Eertiraan Sudaaniinis ta'ee Itoophiyaa keessaa filachuu hin barbaaddu biyyoota lameen waliin hariiroo qabaachuu barbaaddii kanneen jedhanis ni jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp feesbuukii fi Inistaagiraamii ofiirratti akka maxxansineef uggura kaa'ee ture boordiin kaampaanii feesbuuk ammaan booda guutummaatti maxxansuu akka hin dandeenyeef ugguree jira. Boordii miseensota 20 of keessaa qabu kun hayyoota seeraa kan mirga dhala namaaf gaazexeessota kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Murtii kana garee namoota 5 of keessaa qabuun kan qophaa'e yoo ta'u miseensa boordii harka caalaan raggaasifamuu qaba. Boordiin kun akka jedhutti ergamnisa walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu marsariitii irraa ilaalchisee gaaffilee jajjaboo ka'an keessaa hanga tokkoof deebii kennuudha. Amajjii 6 miseensonni koongiraasaa bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuuf walgahaniituu jiranii deeggartoonni Tiraamp mana maree bakka bu'oota uummataa waan haleelaniif jecha Tiraamp tiwiitariis ta'ee feesbuukii akka hin gargaaramne ugguramuun isaanii ni yaadatama. Ministeeronni haajaa alaa ka biyyoota addunyaa irratti dureeyyii jedhaman 7 waa'ee dhimmootii addunyaa ta'an tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu jijjiirama qilleensaaf shamarraniif carraa barnootaa ka jedhu dabalatee har'a dubbachuun marii guyyaa 3 London keessatti gaggeessan xumuraa jiran. Dhaabbata Covax maallaqaan gargaaruun biyyootii dhukkuba kanaaf saaxilamaniif tallaalii dhaqqabsiisuuf ka gargaare ta'uun ibsameera. Tallaalii biyya ofii keessatti irraa hafaa ta'an kan ilaaleenis biyyoonni dureeyyiin michoota biyyoota Paasifiik waliin dubbachuun kun carraa gaarii akka ta'e ministeerri haajaa alaa Biriteen Dominic Raab kibxata kaleessaa ibsanii turan. Biriteen walgahii miseensota haajaa alaa kan keessummeessaa akka jirtu yoo ta'u ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken muummicha ministeeraa Biriteen Boris Johnson waliin addunyaan attamitti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuu akka dandeessu irratti dubbatan. Lameenuu weerara koronaa dhaabuuf tallaaliin addunyaa mara dhaqqabuun dhimma ijoo ta'uu walii galaniiru. Gurmuun G7 jedhaman kanarratti akka hojjetan akkasumas tallaalicha oomishuunis akka dabalu gochuuf yaaluu ka jedhu irrattis dubbatanii jiru. Walga'iin kibxata kaleessaa gaggeessan Chaayinaa irratti kan fuulleffate ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsaa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa Yuuduree Adda Bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaan Yuuduree dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaan ramadeefii fi namoonni mana sana keessa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamuu dubbatan. Imannaa kanaaf aangawoota poolisii Finfinnee fi ka federaalaa irraa deebii argachuuf kaleessaaf irra deddeebisnee bilbileeyyuu itti milkoofne ka Dr. Shugguxiin dubbise Bafiqaaduu Morodaa gabaasaa qaba.
Ibsa kaleessa barreeffamaan hogganootaa fi jaarmayaa ABO biyya alaa irraa ba'e humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana jireenyaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa cabsanii galuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhatanii jechuun addeessee jira. Dhimma kana ilaalchisee karaa ABO'tiin waan jiru Dr. Shuggut Galataa gorsaan olaanaan dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo akka VOA'tti himanitti miseensonni humna nageenya mootummaa Itoophiyaa akka lakkoofsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 jalqabee mana jireenyaa obbo Daawud erga marsanii booda humnaan cabsanii galanii waardiyyoota mootummaan mana obbo Daawuditti ramade to'annoo jara oolchanii hidhannoo isaanii hiiksisanii mana sakatta'uu akka jalqabanii ibsaniiru. Lakkoomsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaarraa kaasee manni isaa humna hidhatee jiru humna guddaadhaan marfamee yeroodhaa booda manatti rukutanii warri mana keessaa eeganii warri mootummaan isaaf ramadee jiru namni hirribarra jiraachuu isaa ibsanii garuu yeroodhaa booda humnaan cabsanii itti seenanii jiraataa hayyuduree wajjinii warra jiraatanii dargaggoota nama 4 turanii isaan kana keessaa gara nama 3 rukuttaan irra gahee boodas fudhatanii gara mana hidhaatti deemanii mana hayyuduree hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tiqaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii sokkanii warra kaan immoo gara namoota 3 achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan Waaqoon Olee, Yoonis Alii, Qeerroo Gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii Burraayyuutti hidhamanii jiran. Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shuggut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hogganamudha. Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee ka jedhudha dubbatee namni tokko keessa namni Komaander Lammaa Tasfaayee moo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa Police Commissioniidhaan kan dhufanidha. Obbo Daawud Ibsaa eebila 2 bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree ABO Dr. Shuggut Galataa. Torban darbe immoo manni maree ministeerotaa mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee 2 adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba Shanee jedhamee maqaa dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanuu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. ABO'nis murtee sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qabaa? Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shuggut akkana jedhu. Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma Shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha Shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee Shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan defined hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'e immoo fakkaata waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaamataa jirani fakkaata. ABO'n qabsoo karaa nagaatiin geggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranuu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun
kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu. ABO'n bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwaarii irratti amajirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herregamee ture. Wanti herregamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeedhaa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheeti ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaaniitis ta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin qunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jechaa. Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun isaanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf. Eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf. Namoota mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf. Akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyamaa. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaa fi deebii argachuu fi waajjira itti aanaa Komishinii Poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa Komaander Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibee onnee kamadaa'uu baqoonqoon dhufuu malu kan afaan Ingiliziitiin rheumatic heart disease jedhamee waamamu irratti ispeeshaalistii dhibee onnee Xuqur Ambassaatii fi barsiisaa ogummaa fayyaa Yuunivarsiitii Finfinnee kataan Dr. Dajumaa Yaadataa Naakoor Malkaa haasofsiisee jira. Dhibeen kun baay'inaan daa'imman kamiidhu ta'uu kan dubbatan Dr. Dajumaan daa'imman yeroo humni qoonqoo isaanii dhukkubu gara dhibee kanaatti akka hin jijjiiramneef maatiin dafanii mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisu. Guutummaa gaaffiif deebii kanaaf gara Naakooritti sin dabarsa. Rheumatic heart disease jedhamee waamama. Dhibee onnee madaa'uu huba qoonqoo sababaa baakteeriyaan dhufuun kan uumamuu danda'u ta'uu ogeessotni fayyaa ni addeessu. Hubni qoonqoo madaa'e yoo yaala fayyaa gaarii ta'e hin arganne gara dhibee onnee cimaa rheumatic heart disease jedhamee waamamu kanaatti jijjiiramuu akka malus itti dabaluun ibsu. Qorattootni qorannoowwan gama kanaan taasifaman akka mul'isanitti akka Itoophiyaatti namoota 1,000 ta'an keessaa namootni 5 dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 15tti jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 980,080 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaataa ta'e kanaa maali? Akkamitti yoo ittisuun danda'ama? Gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaa Yaadataati. Duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala Xuqur Ambassaatti ispeeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa Yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rheumatic heart disease ibsuutiin eegalu. Wantoota ilbiisa xixinnoo kan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 3% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii gara caalumoo umuriin isaanii waggaa 5 amma 15tti warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan difeendii gochuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf kan inni oomishu dhaqee laphee keenya miidhaa. Inni sun immoo goota muraasa booda dhaqee lapheen harka guddaadhaan miidhamee mallattoo dadhabbii onnee akka dhufu godha jechuudha. Amma
huba qoonqoo daa'immaniitu bu'ee jedhamee yeroo dubbatamutu jira. Hubi qoonqoo daa'immanii ni bu'aa. Dhibee kanaaf haala kamiin kan inni ka'umsa ta'uu danda'u? Onnee irratti cobuun isaa maaliin beekama? Dhukkubni huba qoonqoo mallattoon tokko bu'umsa qoonqoo yookaan qoonqoon ummaa jechuun isheen liqimsuun ummaa dhiitoftu namoonni ummaa sana arganii qoonqoon bu'ee jedhu. Namoonni kana qabanii liqimsuu isaan dhowwa. Ho'ina qaamaa yookaan fiivarsii jedhamu sana qabu. Kan biraa immoo yoo dhukkubni isaa baakteeriyaadhaan dhufa ta'e gara qaama keenya isa biraa miidhuu danda'a. Kana keessaa tokko miidhamuu kan danda'u onneedha. Kan biraan buusa yookaan immoo jooyintii iddoon jedhamu sunis miidhamuu hin danda'a. Maqaamti ruumaatikii jedhu ingiliffaadhaan kan dhufe dhukkubni suni baakteeriyaadhaan yoo inni qoonqoo dhufu dhaqee jooyintii yookaan buusa miidhu ruumaatik jedhama. Ruumaatik fiivarii jedhamu sana fida. Inni taanee miidhamu immoo onneedha. Kan biraan gogaan yookaan qaamni keenya bakkees miidhamuu hin danda'a. Namoota muraasa irrattis immoo sammuu miidhee harki isaanii utuu hin barbaadin akka socho'u gochuu danda'a jechuudha. Kun egaa huba qoonqoo baakteeriyaa hordofee kan dhufu mallattoo ruumaatik fiivar seenu sanadha jechuudha. Yeroo baay'ee eenyu dhibee kanaan kan miidhamu? Eenyutu saaxilama dhibee kanaaf? Haala baakteeriyaan sun namootarraa namootatti tamsa'u ammaa ilaallu ijoolleen ummaa walitti siqxee jiraattu waggaa 5-15 ummaa ta'anii baakteeriyaa kanaan miidhamuu danda'u. 15 booda jiraates hir'isaa dhufa baakteeriyaa sanaan qabamuun. Warri namoonni walitti siqanii jiraatanii mana tokko keessatti namni baay'ee ummaa jiraatu, mana barumsaa irratti iddoo kutaa tokkotti ijoolleen baay'ee ummaa jiraattu, haalli jireenyaa gadi bu'aa ummaa ta'uu, namoonnis immoo gara mana yaalaa deemanii yaalamu beekumsa isaan qaban xiqqaa ummaa ta'uu gara dhukkuba kanaatti saaxilamu jechuudha. Daddarbaadha jechuudha dhibeen kun. Daddarba inni hafuuraan kan darbudha. Ijoolleen ummaa walitti siqxee teessu wanta darbuu danda'udha dhukkubichi. Dhibeen sun daa'ima tokko qabachuusaa yookaan immoo nama keessa tokko qabachuusaa maaliin beekuu hin danda'amu? Maaliin adda baasuu hin danda'amu? Haalli dhukkuba gara onneetti deemu suni biyyarraa biyyatti adda addummaa qaba. Garuu yeroo baay'ee jalqaba ijoollummaatti dhukkubni sun huba qoonqoodhaan jalqabu malee waggaa 5-15 akka biyyaatti adda adda ta'uu danda'a. Akka miidhaa isa jalqabaattis adda adda ta'uu danda'a malee utuu onneen mallattoon fidiin waggaa 5-15 ta'uu danda'a qaama keessa jechuudha. Mallattoo tuullaatiin deemuu danda'a. Garuu akkuma silasiin jedhee mallattoo qaama biraa miidhamuu fakkeenyaaf buusaa yookaan jooyintiin miidhamuun gogaa irratti waan tokko ba'uun waan akkasii yoo jiraate mallattoo dhukkubni sunii isa caalutti deemaa akka jiru argisiisuu danda'a. Gara caalutti garuu ammaa ilaallu biyya keenyatti namoonnis dafanii huba qoonqoo akka salphaatti ilaalanii dhaqanii yaalamanii ijaan yaalamnee fi mallattoo onnee sanaan dhufu dhumarratti. Huba qoonqoo sanas miidhamuu isaanii ituu yaadatiin inni buusaa sunis waan xinnoo ta'ee akkasuma callisee darbuu danda'a ofuma isaa fayyuu danda'a. Garuu dhumarratti kan nama keessatti hafu dhukkuba onnee sanadha. Dhukkuba onnee sanaa dhumarratti dadhabbii dhukkuba onnee fakkeenyaaf akka hojii tokko amma hiriyyaa isaanii socho'uu dadhabuu, miilli dhiitawuu, qufaa qabaachuu, nyaata fa'aa waan akkasii dadhabuu, waan akkasii hommaatti dhufu mallattoon onneen dadhabuu dhufeeraa jechuudha. Dhibee onnee kan biraarraa maali kan adda godhu? Tokkoffaa dhukkubni kun biyya keenya keessatti babal'atee jira. Haala amma hospitaalonni biyya keessa jiru gurguddaa ammaa ilaallu ni jalqabaa dhukkuba kanarraa kan dhufudha. Kuni tokko adda isa godha. Lammaffaarratti immoo dhukkubni onnee biyya kaan miidhu umuriin isaanii baay'ee warra deemeen jechuun umuriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 45 ol ta'ee dhufa. Inni kun garuu ijoollummaatti dhufa. Kanarrattis immoo yaaliin isaa cimaadha. Baqsanii yaaluu barbaada. Kan biraas immoo qoricha baay'ee barbaada. Kanaaf adda ta'a jechuudha. Fakkeenya tokkoon waan kana natti himaa namoota yeroo dheeraadhaaf dhimma kana toora ofirratti hin beekin turanii boodarra garuu waan kana yeroo akka carraa ta'e ofirratti baran dhufanii dhibicha hammam akka hamaa ta'e garuu dura yaalamanii dhufee immoo fayyuu akka danda'an kan hubatan kan itti gaabban hin jiranii namoota biroodhaaf akka barnoota ta'uuf jedhee. Baay'ee carraa akkasii baay'ee jira jechuun si'a jalqabaaf dubartiin dhukkuba kanaan dhufuu dandeessi. Dhuftees immoo dhukkubni onnee sun baay'ee ulfarratti baay'ee cimaa ta'a. Kanarrattis immoo namoonni lubbuu isaanii darban jiru ulfaatu ta'anii jechuudha. Kanarrattis immoo mana barumsaa dadhabanii mana barumsaa addaan kutaa yuunivarsiitiidhaa kan deebi'an jiru. Kanarrattis immoo dhukkubni onnee akkuma dhukkuba onnee kaanii dhiigni onnee keessatti hummaa kan ta'u hummaa dhiigni tamsa'u gara sammuutti deemee strook seenu yookaan paaralaayizii seenu sana fiduu danda'a. Isaan dadhabanii mana kan ta'an hojjechuu kan dadhaban baay'ee jira.
irrattis immoo iddoo hospitaala guddaa kana keessatti homaa hojjennu namoonni baay'ee asitti ergamuu dhukkuba kana yaaluudhaaf jechuudha. Namoonni baay'een sadarkaan isaan itti dhufanii haala sarjariidhaan fayyuu danda'an miti. Wantoota baay'ee nama gaddisiisu wanta kana ijoollummaadhaan yaalanii hambisuutu danda'amu beekumsa dhabuudhaan waan akkasii yommaa dhufu baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee jira jechuudha. Dhibee kana akkamittiin yaaluun danda'amu dursanii? Egaa amma waan dhukkubni isaa ummaa cimatee dhufu yaaluun baay'ee ulfaataadha. Yaaliin isaas baay'ee mi'aadha. Biyya keenyattis biyyuma alaattis baay'ee mi'aadha. Kanaaf utuu inni dhufiin ofirraa dhorkuun waan guddaadha. Jechuun fooyya'insa jireenyaas hin barbaada. Maaliif iddootti namoonni dhaqanii yaalaman yoo babal'ate namoonni huba qoonqoo sadarkaa huba qoonqoo irratti dhaqanii yaalamuu hin danda'u. Inni kun isa guddaadha. Itti aansee immoo dhukkubni kun utuu baay'ee advaansiin baay'ee miidhaa guddaatu hin geessisiin warrame akka deebi'ee hubni qoonqoo deddeebi'ee akka labbe sana hin miine dhiinnoo yookaan qoricha jajaan fudhatamu jira. Isheedhaan fudhatanii dhorkuun hin danda'amu. Sadaffaa immoo dhukkubni huboo qoonqoo akka sadarkaa gajjallaatti akka yaalamuu fi qorichi wanta sana yaalu tamsa'uun baay'ee barbaachisaadha. Waanuma akkasii anumti mataa koo yeroo dhaga'u yeroo jalqabaa kooti. Hojii odeeffannoo kennuu irratti maaltu fooyya'uu qaba? Amma kana irratti akkuma keessan miidiyaan adda addaa waan akkasii irratti hojjechuu qabu. Xumura irratti waan jechuu barbaadda yoo jiraate. Uummatni keenya sagantaa kanarraas waan biraarraas waa'ee huba qoonqoo dhaga'ee waan hubni qoonqoo ijoollee mudatu dafanii mana yaalaa deemanii ilaalchisuun. Yeroo jalqabaa kooti. Hojii odeeffannoo kennuu irratti maaltu fooyya'uu qaba? Amma kana irratti akkuma keessan miidiyaan adda addaa waan akkasii irratti hojjechuu qabu. Xumura irratti waan jechuu barbaadda yoo jiraate. Uummatni keenya sagantaa kanarraas waan biraarraas waa'ee huba qoonqoo dhaga'ee waan hubni qoonqoo ijoollee mudatu dafanii mana yaalaa deemanii ilaalchisuun quba onnee irraa isaan baraaraan jedha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Barri 2021 uummata Sudaan Kibbaaf waggaa hamaadha. Tokkummaan mootummoota akka beeksisetti biyyattiin waggaa 10 dura walabummaa ishee erga gonfattee as hanqinni nyaataaf nyaata madaalamaa guddaan ishee mudatee jira. Dhugumatti baatee caamsaa hanga adoolessaatti kan jiru yeroon beelaa kan kanaan duraan hamaa ta'uu mala jedhamee eegama. Tilmaamaan ijoollee miliyoona 1.4 kanneen hanqina nyaata madaalamaa hamaan dararaman dabalate uummati miliyoonni 7.7 baay'ina uummata biyyattii 3 keessaa harka 2 kan ta'u gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiran. Balaawwan uumamaa qaama rakkoo kanaati. Dhiibbaan balaa lolaa hamaa dhiyeenyaas weerara COVID-19tti dabalame. Garuu rakkoo irra hedduun kan harki namaa fide. Walitti bu'iinsa hawaasa keessa jiru falmii siyaasaaf malaammaltummaan sabatiinsi dhabamuuf sababaadha. Rakkoon jiru waggaa darbe sababaa balaa lolaa hamaa weerara awwaannisaaf weerara COVID-19 daran hammaate. Naannoo Sudaan Kibbaa hanga tokko keessatti gara beelaatti kan geessu hanqinni nyaataa kan isaan mudate uummata Sudaan Kibbaaf walakkeessa baatee eebilaa qabee Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa doolaara miliyoona 95 ol kan gumaachite ta'uu labsitee jirti. Deeggarsi kun hanga ammaa bara 2021 keessa qofa gargaarsa Ameerikaan kennite doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 82 oliin ga'ee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi maallaqa kanaan kunuunsa fayyaa barbaachisu, qubsuma, bishaan dhugaatii qulqulluu, qulqullina naannoof tajaajila qulqullina dhuunfaa akkasumas kanneen miliyoonaan lakkaa'aman nyaataaf nyaata madaalamaa dhabuun kanneen miidhamaniif akka ooluuf kennite. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID'n hanga danda'ame qonnaan bultoota Sudaan kanneen oomisha isaanii yeroo makaraa galfatan irraa midhaan ni bita. Haala kanaan USAID'n waggaa kana oomishni midhaanii guddaan akka jiraatu ni jajjabeessa. Deeggarsi Ameerikaa kun namoota biyya ofii keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'an akkasumas baqattoota Sudaan Kibbaa kanneen hawaasi Ugaandaa, Sudaan, Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Riippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo simataniif illee kan oolu. Yuunaayitid Isteetsi Sudaan Kibbaaf biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitu. Gargaarsi namoomaa balaa harki namaa fideef furmaatan ta'u garuu siviilota lubbuu oolchuuf akkasumas dararaa isaan irra ga'u salphisuuf baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti malli tokkichi dararaa uummata Sudaan Kibbaa xumuraan ga'u furmaata siyaasaa qofaa jechuun
Gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.